Mafeetu adootuma alaamana ta'e arrarra boruma ta'e adootuma ilmaan ta'e arrarra boruma ta'e adootuma jaarsii ta'e arrarra boruma ta'e adootuma yaabbii ta'e arrarra boruma ta'etu gizee guyyaa keegee kontaraasaa dhufanii si fuudhanii jechuudha. Ergamaan keenyaa sallallahu alaihi wasallam maal jedhaa kafaa bilmawti waa'ida duuti gorsaaf namaan mageessii namni duuti isan gorsin maaltu isa gorsaa wanni si gorsu takka jettu jechuudha. Amma namni ati beeyi namni jireenyi isaa beeyi ganda ati keessa jirtu keessaa gara aadaa deemuun dinniina jedhama. Taraa hunda dinniina dandeessu. Nabii Allah Daawud malaayikaa dhugaanii fi ambiyaa ruhii Daawud isaanuma dhuftee gaafate. Ruhii deemuu dhudhummee jennaan amata tokkollee Daawudiif dura maal haamsanaan godhinaa barri gosti yaagee jeetii jajjabaadhee ibaadaa godhaa dura maal haamsanaan godhinaa haasawwan hin galu. Jannaani akki yaadin malaayikaan Daawudoo himaatuma jira yoom naa himta jennaan abbaa Muhammad abbaa Abanu fuudhaan jirru jara san ati sawwaalaa kan jirtu kanatti jirtu kanumaatu himuudha. Rabbiin waan amiin. Kafaa bilmawti waa'ida kafal ba'u silaa akkana yaala sadiin isaa duuti gorsaaf namaan geessi jechuudha. Duuti gorsaaf namaan mageessi jechuun bakka silaa gaggeessanii yaali ba'aatti sanatti bidachaa. Kafaa bilmawti waa'ida duuti gorsaaf namaan mageessi rafu jechuudha. Namni duuti isa gorsin wanni isa gorsu takka jechuudha. Hantuurraa namni duuti isa qorqin namni munkaraadhaa adda duuti isa qorqin wanni isa gorsu takka jechuudha. Biyyan keenya mootii keenya mataa keenya dhaabee abbuma keenya kanarra dhaabee ittiin gorfamnee durirra keeyyiitti jajjabaachuu qabnaa jedhu Rabbiin waa godhu. Amiin. Umar bin Khattaab jedhama. Maal dubbatee kulla yawmin yuqaalu fiihi maata fulaanun wa maata fulaanatun. Ganama aduu ol bariitu bara arraabanuu tokkoo du'e arraabanuu ichii du'e namni manguddoon bara namummaa awwaalu ijoolleen xiqqoo kanaafuu qaba quban qabne malee namni gurguddaan awwaaluma jiru. Kulli guyyaa arraabanuu du'e maqaati walaa budda min yawmin yuqaalu fiihi maata amiirul mu'miniin. Guyyaa tokko hawmanii du'e jaal umar du'aanitti dhufe irra darbe khayri isaati waliin beeku nama hanga addunyaa jiru khayri dalagaa Rabbiin haa godhu. Amiin. Meeqa bana amiin jedha. Amiin. Amiin. Gorfamu jecha Umar hadiisa bana amartii irraa dalaga amartii namni bakka arban arrallee dalagachuu dandeessa bara hadiisuma kana kafaa bilmawti waa'ida Rasulli gizeetii fi ajamatti ergu waraqaa gizee biyya biraa ergu Muhammadun Rasulullah jechuudhaani shaabbaa erge. Umar gaafa khaliifummaa isaa shaabbaa kana jijjiireeti Abaa Bakri Muhammadun Rasulullah kana shaabbaa itti dhee erga waraqaa akkasitti kafaa bilmawti waa'ida amartii quban kaayatee garaba gizeetii baasee amartii dana laala. Boggaman kita nalala khayri irra jajjabaata akka gara munkaraan deemu kanuma ta'a jechuudha. Akkasitti obboleeyyan keenya Rabbi abbaa keenyaas Rabbi rahmata haa godhu. Rabbi jannataan haa qananiisu. Eegaa nama ibaadaa godhaa umrii isaarraa nama ibaadaan beekamu nama gamtillee ragaa isaanii bahu nama imaanaati akkasi Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Jannataan Rabbi haa qananiisu. Rabbi haa qananiisu. Amin. Kurang penyerap pikiran wahadam. Amin. Kurang penyerap pikiran wahadam. Amin. Nabi Muhammad jalan wahab. Amin. Kemar jalan wahab. Amin. Salat ada jalan nabi sin. Amin.
Amin. Midhaan isa jalaa nu hambisin. Amin. Waan isa jalaa nu hambisin. Amin.